Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirra jirtu warroota amantii biraallee ashama harka fuunee isiniin jedha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya akkam jirtanii fayyaa keessanii jirtanii baganaa jiraattanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Wallahi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jecha isiniif hin qabu jechuudha. Baay'ee tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Warroota amantii Islaamaa, warroota amantii Kiristaanaa marti keessaniyyuu jechuudha. Baay'ee tokko naaf galatoomaa, baay'een isin galateeffadha. Baay'ee takkan isin galateeffadha. Bakka waan isiniin jedhu hin beeku dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan isiniin jedhu hin beeku jechuudha. Wallahi baay'ee tokko naaf galatoomaa. Ani dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni akkanatti wajjin cinqamaan wajjin rakkata jedhee hin yaadneeyyuu jechuudha. Garuu ammoo tuyyuu warroonni hanga har'aa du'aayinis tahee gara keessaatiinis tahee garaatiinis tahee waan garaatiinis cinaa dhaabbattanii nu jajjabeessitanii hanga har'aan tanaan wajjin jirtan baay'ee tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee takkan isin jaaladha, baay'ee takkan isin kabaja. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jecha isiniif hin qabu jechuudha. Baay'ee tokko naaf galatoomaa, baay'een isin galateeffadha. Keessattuu warroonni waan garaatiin nu gargaartanii nu cinaa dhaabbattanii baay'ee tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Ani dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan nu cinaa dhaabbattanii kana nu gargaartan jedhee takka itti hin yaadne jechuudha. Garuu alhamdulillah rabbil aalamiin waa baay'ee argeetiniin jira. Waa baay'ee na mudatee mudannoo baay'ee argeetiniin jira. Nama na jaalatuu fi nama na jibbuu fi waa marayyuu argee jira jechuudha. Waa'ee jechuun dhimma roozaa kanarratti jechuudha. Namoota meeqa akka nu jaalatu namoonni hin dhabamu. Kanaafuyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa baay'ee tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Baay'een isin galateeffadha. Kun akkuma argitanitti galleetiniin jira naa fi roozaan warroonni yaada garaagaraa koomandii jalattis gara keessaatiinis dhuftanii roozaa maaliif sheeka bira geessinee maaliif itti hin qaraasifne sheeka bira geessii naan jedhaa jettanis baay'ee tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Sheeka bira geessus hin wallaallee maaliif roozaan mana keessatti roozaa biraa gabbeessi nyaataa jira. Manni biyya karaa gubbarra waan taateef sagalee makiinaa isinitti dhagahamuun hin oolu jedheetiin yaadaa jechuudha. Sagalee makiinaatti dhagahamaa jira. Roozaan mana keessatti isii biraa gabbee isiin rafaa jirti, isii biraa gabbeessi nyaataa jira jechuudha. Ani dhugaa rabbii dubbachuudhaaf sheeka biras geessuuf hin wallaalee maaliif dura haadha isii tanaan wal garsiisee maatii isiitiin wal garsiisee achi boodaan sheeka bira geessinaa jedheetiniini silaachirraaniyyuu Hadamaa hin gorraa jechuudha. Hadamaa anillee kophaati osoo hin taane dirqama nama dhiiraaf biratti dabalee akkasitti ol deebi'aa haadha isiitiin wal garsiisee ol deebi'aa jedheeti jechuudha. Kan asitti gadi hin galee. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya sheeka biras ni geessina inshaallah. Haati isii tuni akkana isiif dheebutaa jirtu isii haa argitu, isinis haadha ofii haa argitu. Isinillee akka gaafa ani viidiyoo tokko irratti maal jedheeni namni kun du'ee jira, kun dhukkubsatee mana yaalaa jira, sababa keetti kun martuu jedheeni haga ammaatitti shakkiif keessaa qabdi jechuudha. Garuu achi maatii bira gad dhaquu hin barbaadu. Asumatti natti haa dhufanii naan jette baay'ee tokko cinqamaa jirti. Sa'aadaa na sobdaa haati tiyya duutee na sobdaa maanatti taphattaa haati tiyya hin jiranii miilubbuun jiraa jirti jechuudha. Garuu mootu isiillee waan itti jiru malee namni akkanaan haadhaa fi abbaa ofii san jibbee yookaan mootu hammeenya isaanii hin dubbatu jechuudha. Waan itti jiru waan keessa isii jirutuyyuu akkasii godhaa jechuudha. Hundumaafuyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya Hadamaa sheeka bareeda jira jedhanii achi geessuufi jechuudha. Ani mataan kiyyayyuu ani si duuban deemu takkaa biraa hafaayyuu ani maaliif ani ta'isi garanii danne aniyyuu jechuudha waan na jira garuu jajjabeessee deema malee jechuudha. Dhukkubsataan lamaan yoo waliin deeme booda achitti yookaan waan hin taane keessa seenuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu yookaan biraa hafaa yookaan immoo nama dhiiraa dabalannee akkasii kan waliin deemu ta'a jechuudha. Gisee abbaan dhufetti abbatti bilbileetiin jira. Viidiyoo kaleessaa irratti argitanitti jechuudha. Abbaan har'a ol dhufa naan jedhee taa'eetiin isaan eegaa jira dhufaa jira naan jedhanii jechuudha. Viidiyoo kana isii biraa gabbee isin waraabaa jira isin mana keessatti rafaa jirti. Roozaa irri barabbitti buuse hin rafti nama waliin hin haasoytu hin kolfitu hin taphattu. Maal hin jettu achi oofee as oofee akkuma isiin taphattee na wajjin kolfitee gammaddee yaani irraa badu jedhee hin taphachiisu yaalii godhaa jechuudha. Akka ijoollee xixiqqoo kanatti isii wajjin taphachuudhaaf yaalii godhaa jechuudha. Garuu isiin immoo fuula natti hin kennattu waan taateen beeku yookaan itti jiru akkana isii godhaa jechuudha. Waan takka bakka qaanqaana dhoorgatti jechuudha. Fuula natti hin kennattu qaanqaana dhoorgatti saata natti hin dubbatin nam takka ijaan arguun fedhu. Hordoftoonni kan geebarsi barbaadaa jiranii gara imootiinis tahee gara wastaappiinis tahee mee roozatti kennee roozaa dubbisuu barbaadna jedhanii amma namoota baay'een irra bilbilaa jira jechuudha. Ani ammatti nam tokkicha dubbisuu hin barbaadu. Duratti hin dubbisaa hedduuta kanaa galatoomaa jedhiini ammatti immoo tuyyuu nam takka dubbisuu hin barbaadu sa'aadaa naan jettee jechuudha. Huyyuu galatoomaa warroonni akkasitti dhuftaniitiin gara keessaatiin gara imoo gara wastaappiitii gara telegiraamaatiin dhuftanii
roozaa dubbisuu barbaannaa roozatti nu kenninaan jettanis inshaallah hin dubbiftanii inshaallah yoo rabbi jedhe haa tasgabbootu xiqqoo isii haa tasgabbootu isin dubbistanii jechuudha. Kanaafuyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa abbaa isiitti bilbilee abbaan isii hin dhufaa jira naan jedhanii jechuudha. Isaan eegutti jira isaa isii biraa gabbayee ani hin beeku roozaa akkasiin taatu bichaarra. Abbaa kiyya natti hin yaaminaan jettee waadaa seeneefii jira jechuudha. Garuu immoo dirqama abbaa isiitti yaamuu qaba hordoftoota. Natti illee hin aane nama abbaatti yaamtallee naan hin jedhina maaliif yoo naan jettanii dirqama abbaa isii sanitti yaamuu qaba yookaan intalli tun harkaa baatee baduu fa'atu malaa yookaan mootuyyuu waan hin taane irra bu'uun malaa boodanallee akka ammaa kanaa miti jechuudha. Maqaan nan dhiisu namni sanan dhiisu dhugaa rabbi walitti ammayyuu namoota meeqatu yeroo isin baddisan natti dhaadachuu ture jechuudha. Garuu jecha namaatiif bakka hin kennine jechuudha. Abbaan feetan waan feetan jedha ani keessi kiyya waan qulqulluu taateef jechuudha. Saniif akkasitti illi kiisan seenee isii san barbaade alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nan hongisnee qullaa nan deebisnee milkaa'ee argadheetiniin jira jechuudha. Harka qullaa rabbi nan deebisnee. Kanaafuyyuu hordoftoota keenyaa waynatti aartii wallaahi hin beeku ani abbaan dhufaa jira naan jedhanii sa'aadaa rabbitti si dabarfadhe abbaa kiyyatti himte abbaa kiyya sitti natti yaamte namni immoo akaakayyuu isii sanitti illee himuu hin wallaalee garuu dirqama abbaa isii kanatti hime abbaan isii ol dhufanii achi boodaan takkaa fuudhanii iyyuu gadiin galanii takkaa mootuu asitti maatiin itti ol dhufuu jedhee waan akkasii yaadaa jira. Isin immoo asumatti itti olaa dhufanii naan jette jechuudha. Bakka abbatti hime abbaan yoo waan abbaan jedhu yookaan abbaan fuudhee gadiin gala jedha anillee akka galu jettee kadiddu taate asumatti akkoo fi akaakayyuu isii sun asumatti itti dhufanii dubbisanii haalaalanii ni waan jiru inshaallah waan marayyuu isin biraan gahaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa baay'ee tokkoon keessi kiyya bakka. Waynatti aartii jedhu wayii cinqataa jira jechuudha. Inshaallah maraafuyyuu fayyadamaa ta'uu wanti martinuyyuu isiniin jedha. Warroonni ammootuyyuu akkaawuntii kan kennuu maxxansii postaappii roozaa nuu maxxansii naan jedhaa jirtanii jechuudha. Silkii lakkoofsa roozaa nuu maxxansii naan jedhaa jirtanii. Roozaan silkii hin qabdu ammaa fi inshaallah turatti ni bitatti jedheetiin yaadaa jechuudha. Ammaa silkii hin qabdu warroonni silkii deebii binnaa fi roozaa biyya isin barbaaddanii ni geessinaa Kuweetiin tahee Dubaayin tahee Suudii tahee fiizaanii hojjechiifnaa fi isin maan asaabaatii nutti haa dubbattu jechaa jirtanii jechuudha. Namni biyya takka deemee dalagachuudhaaf dura fayyaa barbaachisaa jechuudha. Fayyaa isii tana yaallee achi boodaanii waan isin jettu maraaniyyuu inshaallah yoo mootu Suudii deema jettes yoo Kuweetiin deemettes yoo Dubaayin deemettes biyya isin barbaadde haa deemtu ni ooftan inshaallah yoo rabbi jedhe ta'ii rabbiitiin hedduu takka galatoomaa warroonni akkasitti isii sanuu jajjabeessuu keessaniif baay'ee kunaaf galatoomaa isiniin jedha akka waan ooftanii tokkotti ilaalaa jechuudha. Ani dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kanaafuu yoo roozaa lammatti silkii hin qabdu. Inshaallah silkii ni bitatti duratti inshaallah silkii hin qabdu silkii kiyya kanaan dubbisuu hin dandeettanii jechuudha. Ammatti xiqqoo isii haa tasgabbootu garuu mootuyyuu yaada garagaraatiin waan garagaraatiin jajjabeessuu hin dandeessanii jechuudha. Silkii kiyya kanarratti hagisee silkii bitattu silkii kiyya asirratti isinii maxxansaa jechuudha. Warroonni lakkoofsa kan kee maxxan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf koomandii jala namaa jala deemee hin dubbisu jechuudha. Maaliif koomandii namaa kana jala akkuma kan nama jaalatu waan babbareedduu namaa barreessu kan nama jibbu waan fofokkattuu namaa barreessaa jechuudha. Maaliif jala deemee hin dubbisan koomandii jala deemee hin dubbisu waan isin barreessitanillee hin laalu duraanan jechuudha. Gizee yamanii jiru koomandii nama miidhannaa barreesse koomandiin tun akkam jette jedhee jala deemee ilaaluu ture jechuudha. Garuu amma koomandii namaa jala deemee hin laalu maaliif akka ta'e hin beeku. Kalee akkuma jala seenee ilaaletti namuu yaada garaagaraa qabdan maashaallah Oromoo tiyya baay'ee tokko naa galatoomaa isiniin jira wallaahi jajjabeessuu keessaniif baay'ee tokko naaf galatoomaa. Maal isiniin jechuu barbaada lakkoofsi kiyya yuutuubii kiyyarra ni jira. Jechuun amma namoonni haaroonni warroonni nan beekne yoo taate malee jechuudha nama irra guddinaan waa'ee meeshaa namaa bituu irratti jechuudha warroonni meeshaa barbaadan jedhee lakkoofsi kiyya jalatti maxxansuu ture jechuudha qara lakkoofsi kiyya ni jira yuutuubii irra yuutuubii kiyya jala ni jira jechuudha ammallee lakkoofsi kiyya isiniif maxxansaa lakkoofsi kiyya kanaan argachuu hin dandeessanii jechuudha roozaa gara iimootii fi gara wastaappiitiin koottaa na dubbisaa akkasitti haala saniin argachuu hin dandeessanii haga silkii bitattu amma silkii hin qabdu iimoo fayyadamtu wastaappii fayyadamtu waan takka hin fayyadamtu jechuudha silkii waan takka farkaa hin qabdu inshaallah duratti ni bitatti jedheetiin yaada jechuudha isinillee akka bittaniifis abdii isin irraa qaba inshaallah maal isiniin jechuu barbaade lakkoofsi kiyya qabadha lakkoofsa kiyya isinitti hima asirratti isiniif barreessaa afaanillee isinitti hima jechuudha lakkoofsi kiyya duwwaa 9 51 23 14 63 argachuu hin dandeessanii isiniin jira irra isiniin deebi'u duwwaa 9 51 23 14 63 gara iimootii fi
gara WhatsApp fi gara Telegiraamaatiin illee argachuu hin dandeettanii FB illee argachuu hin dandeessanii isiniin jira kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya abbaan Roozaa dhufaa jira taa'ee firiin isaan eegaa jira Roozaa akkasiin taatu bichaa hin beeku yookaan rifatti yookaan aartii badii ho'iin wallaahi hin beeku akkasiin dhagootu bichaa anaaf ati walitti aarree abbaa kiyya sitti natti yaamte naan jette jechuudha natti aartee sana geessitan isii jecha biyya dheeraa kana deemee isii jecha si dhaqee jechuudha yoo natti aartes bakki isiin nageessitu takkaayyuu hin jiru akkana isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya viidiyoo isinitti dheeresse abbaa Roozaa dhufaa jiranii taa'eetiin isaan eegaa jira maraafuuyyuu inshaallah waan irra gahi marayyuu isin biraan gahaa isiniin jedha hedduu takkanaaf galatoomaa baay'ee takkaan isin galateeffadhaa wallaahi waan isiniin jedhu hin beeku isiniin jedha abbaan Roozaa dhufee jira naan jedhanii mee isaanitti gabbee jechuudha yaada isaanii irraa fudhee viidiyoo hoo hin waraabnu jedheen yoo isaan kaameraa dhoofannee waraabna naan jedhan viidiyoo kan isinii waraabnee gadi isinii dhiifnaa isaan hin waraabnu naan jedhan hin waraabnu maraafuuyyuu isaanii gabbaa isaan dhufee jira naan jedhanii jechuudha hanga dhuma qophii keenyaatti nuti turaas ni jira yaa rabbii kee rifattee waa wayii taatee jedhee bakka qalbiin baay'ee tokko na cinqataa jirti jechuudha abbaan Roozaa dhufanii jiranii. Akan abbaan Roozaa as jiran jedhanii dhufanii jiranii. Salaam alaikum. Akkami? Nagaami? Fayyaadha? Nagaa akkami? Nuti kaameraa kenna bakka barattuu lafan kennu kwa. Omar Kongo. Kaameraa wanni barbaachisu waa hundaafi. Wallaahi. Qofaan nagartee karakatee tuni nagartee lubbuun isaa rakkattee inshaAllah maalumatti jirame. Akkami fi nagaa qabdanii? Nagaa alhamdulillah. Wallahi Roozaadhaan marafaa jirti jedhaa ka. Ima jirti. Ima jirti. Dhugama biraan jettaniitiin wanti isin shakkitanii jiru jedha. Garuu ammootu waadaa walii seenneetiniin waadaa walii seenne san an cinqamaa jiradha keessi kiyya kun badaa wayii rifattee waa wayii taati badaa ka jedhu wayii baay'ee tokko cinqataa jira. Waadaa seenee fi jechuudha kaanii Roozaa achirraa sossobbii akkamiin mee waa marayyuu akkaataa itti fide maraa inshaallah bal'inaan teennee haasofnaa jechuudha. Amma wanti isiniin jechuu barbaadu maa inni beeytan himee hordoftoota illee salaamata gaafadhaa sumaanuu. Isin dhukkubamoo maal taatan sin? Ana wallaahi maal ana qofaa miti ka dhukkuba wallaahi nama hedduudha. Dhibee kan nuti ta'e ka wallaahi homasii kana beeyta. Dhugaadha. Sabarraa eegalee hagammaatu jechuudha. Homasani maaliif nun dhukkubne namni manatti hin galle namni yaadni itti jiru namni akkani guyyaa hin rafne maaliif hin dhukkubne nama dhukkuba. Maraafuuyyuu amma viidiyoo waraabna moo waraabnu mee waanuma isiin nuun jettu iyyuu hin laalla kaameraa kana dhoofannee waraabne hoo. Kaameraa isin garsiisa homaa rakkoo hin qabu jedha kaameraa dhooffanneetuma akka isin hin arginetti abbiitiin haala saniin akkasii dubbisuu dandeessanii masiinuu. Lubbummaan isii haa jiraattuu barbaada. Haa ta'u wanni kanarra na hafe agartee inni akkaataa warra isiitu nama ajaa'ibsiisa saayibban isii agartee namni hundi bakka hundaa boo'u na ajaa'ibsiisa malee isin maal lubbuun haa jiraattu kanaa rakkoo hin qabuuti ofirraa. Jarjaraa jirtan fakkaattee agarsiisa argitaniifu. Inshaayyee bakka. Dhugamaa sanumaa. Inshaayyee kotta. Laalleetiniini. Kotta. Inshaayyee. Akkam naguma gaddeemuufi. Nagaan abdii wallaahi. Xiqqoo mataa wayiitu na dhukkuba jettee amma isin rafaa jirti jedha. Sanii hundaayyuu bakka tosseenni diriin haasofsiifna bakka waan jiru marayyuu. Inshaallah rabbi khayri haa godhu. Inshaallah. Osena kotta. Cufa kotta aja mana cufa. Dubbatina abbaa Roozaa waan isin hin dubbatina. Asumatti seefi. Ay ooluma seenna jedha. Dubbatina ofiis gabbeeni suutatti itti seenna malee isheeyyee bakka kotta.
Rosie. Rosa. Rosa. Semana tak kena dia. Ini ni apa? Bisa sih nak usir apa? Tahu? Kisah ni tahu. Kisah. Teko. ni. Aus bilang ni tak ada. Kai pun ada dah mula nak ganti sebelum ni dah ada. Barakan abudanya isu argamte gitu jenani ilala ni orang sisi nanti kayak tadi itu polisi bersih kan kayak gitu kayak kamu nanti bisa pun kok masih Meme ko. Abbaage di roza abbaage. Apa sih kakak nonton nomor sana? لا Sabab kita dulu itu kemudian. Boleh kan? Anak dia kita orang itu mal itu waktu dina mal, namanya buat nomor itu. Aku mana wan isi bocil, semi wan isi sesuatu dari mana? Mereka polisi mana? Dua pada ketat. Wah mereka ketat. Sabab isi cari orang na, jadi itu politik sabab isi. Namanya mereka marah, namanya mereka fayat, namanya mereka tu aja. Nama tu yang ayah isi kalian cinta. Walau itu kan. Aja dia. Rosie, Rosa tu ya, hadu. Rosa mesti nanti ya. Wah kita atas.